Maatiiwwan Oromiyaa kiyyaa akkam jirtu jechaa qophiin keenya har'aa immoo dubartootaaf qofaa. Walqunnamtii saalaatti gammaduu dadhabuu dubartootaa. Walqunnamtii saalaatti gammaduu dadhabuun dubartootaa maalirraa dhufuu mala? Akkamiin of gargaaruun danda'ama? Isa jedhu waliin ilaalla. Hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenyaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Dubartiin tokko rakkoo armaan olii kana qabdi jechuudhaaf walqunnamtii saalaa abbaa manaa ishee waliin raawwattutti gammachuu kan hin qabnee fi fedhii saalaa abbaa manaa ishee guutuuf qofa kan raawwattu yoo ta'edha. Rakkoowwan kana kan fidan keessaa muraasni qabxiin inni tokkoffaa rakkoo xiinsammuu yookiin saayikaatiriik dubartiin sun qabdu kan akka rakkoo dhiphachuu yookiin immoo stress humnaa olii ofitti amanamummaa dhabuu fi kan kana fakkaatan kan yaala addaa barbaadudha. Qabxiin inni lammaffaa rakkoo waliin haasa'uu yookiin waliigaltee dhabuu abbaa manaa fi haadha manaa waliinii yookiin immoo heeruma fedhii malee fi kan kana fakkaatan fa'aadha. Qabxiin inni sadaffaan dhiibbaa yookiin rakkoo walqunnamtii saalaan walqabatee yeroo ijoollummaa irratti raawwatame kan akka dirqisiifamanii gudeeduu fi kan kana fakkaatan. Qabxiin inni afuraffaa dhukkuboota adda addaa kan waan kana fiduu danda'an qabaachuu, fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa. Qabxiin shanaffaan yaalii baqaqsanii yaaluu dhukkuba adda addaa yaaluuf godhamu qaamota sirna hormaataa keessaa tokko yookiin isaa ol kan akka gadameessaa muranii baqaqsuu. Qabxiin inni ja'affaan kan rakkoo biraa tokkollee hin qabne garuu rakkoo walqunnamtii saalaatti gammaduu dadhabuu qofa kan qabanillee ni jiru. Furmaanni rakkoo kanaa maali? Rakkoon kun qorannoo biyya USA keessatti hojjetame tokko akka jedhutti dubartoota parsantii 21 kan hubu yoo ta'u rakkoo salphaa osoo hin taane kan yaala barbaadudha. Kanneen armaan gadii akka furmaataatti kan ta'anidha. Furmaanni inni jalqabaa waldhabiinsa, miidhama duraanii, muudama jireenyaa fi kan kana fakkaatan namoonni waan kana furuudhaaf leenji'an yookiin saayikooteraapistoonni waan jiraniif deemanii yaala ga'aa argachuudhaan. Qabxiin inni lammaffaa mana yaalaa deemanii dhukkuboota rakkoo kana fidan irraa yaalamuu. Qabxiin inni sadaffaan yeroo walqunnamtii saalaa raawwatan guutumaan guutuutti yaada ofii walqunnamtii saalaa irra gochuu fi sosochii garaa garaa gochuu. Qabxii afuraffaa fi inni xumuraa kana hundaan illee yoo furmaanni jiraachuu baate qorichoota ogeessa fayyaa sammuu saayikaatiristoota irraa ajajaman fudhachuun illee ni danda'ama. Fayyaan faaya. Waan waliin turtaniif galatoomaa jechaa maddi odeeffannoo keenya Dr. Gurmeessaa. Chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa.